oduun siniif dhiyeessaa daawwattoota keenya oduu keenya kan jalqabaatiin namichi Itoophiyaa birrii miliyoona 3 dogongoraan akkaawuntii isaa irra gale abbaa isaatiif deebise. Oduu keenyatti aanuun dura taa'aan adda bilisummaa uummata Tigraay yookiin TPLF Dabratsiyoon Gabramikaa'el haalota raawwii waliigaltee nagaa Piriitooriyaa irratti jiru yaaddessaa waan ta'aniif paanaaliin gamtaa Afrikaa marii gaggeessuu qaba jechuudhaan waamicha dhiyeessanii. Oduu keenya xumuraatiin barattoonni Itoophiyaa dorgommii Huawei Tech for Good Chaayinaatti dorgomame injifatanii. Akkam jirtu daawwattoota burqaa oduu chaanaalii burqaa oduu irratti oduu biyya keessaa fi biyya alaa kan dhugaa ta'e guyyaa guyyaadhaan argattu. Kanaafuu chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa fuuldura ishee jirtu yoo tuqxan guyyaa guyyaadhaan odeeffannoo haaraa yeroo gadhiisnutti mallattoo notifiikeeshinii isin qaqqaba. Akkasumallee viidiyoo keenya like share gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jechaarra gara bal'ina oduuttan darba. Namichi Itoophiyaa birrii miliyoona 3 dogongoraan akkaawuntii isaarra gale abbaa isaatiif deebise. Dogoggora lakkoofsa dijjiitii tokko irratti uumameen maallaqni miliyoona 3.5 nama maqaan isaa Bahigguu Walda Mikaa'el jedhamuuf gale. Namni birrii kana galche immoo Obbo Boonsaa jedhama. Namni kun qaamaan damee baankii Awwaash tokkotti argamuun birrii kana galche. Garuu yeroo akkaawuntii barreessutti dogoggora lakkoofsa herreega baankii dijjiitii tokko irratti uumameen akkaawuntii Obbo Bahigguu irratti galche. Erga dogoggorri kun uumameen booda baankii Awwaash irraa Obbo Bahigguudhaaf bilbiluudhaan dogongoraan maallaqni akkaawuntii isaarra akka gale hojjetaan baankii ergatti himeen booda Obbo Bahigguunis eeyyama isaatiin maallaqichi akka abbaa isaatiif deebi'u eeyyame. Taatee kana booda Obbo Bahigguunis yaada Tiigivaa Itoophiyaatiif kenneen anis nama hojiiti kun boru anaanis na mudachuu danda'a. Ani nama waan nama barbaadu miti kanaaf eeyyama kootiin birrii isaa deebiseeraaf jedhe. Itti dabaluudhaanis Obbo Bahigguun namoonni ati gowwaadha naan jedhu yoo deebisteef iyyuu birrii keessaa hir'istee deebisuu qabda naan jedhu ani garuu waan namaan barbaadu wanti kan koon taane kan koo miti jechuudhaan yaada isaa Tiigivaa Itoophiyaatiif kenneera. Kun waan ajaa'ibaatti daawwattoota keenya iddoo isin ta'e inni deebistumoo hin deebistallaati yaada keessan koomentii irra nuu ka'a. Oduu keenyatti aanuun ammoo dura taa'aan adda bilisummaa uummata Tigraay Abut Dabratsiyoon Gabramikaa'el haalota raawwii waliigaltee nagaa Piriitooriyaa irratti jiru yaaddessaa waan ta'aniif paanaaliin gamtaa Afrikaa marii gaggeessuu qaba jechuudhaan waamicha dhiyeessanii. Dura taa'aan paartichaa waamicha kana kan dhiyeesse eebila 14 bara 2025 gamtaa Afrikaatti hoogganaa koree ergama kabachiisaa hordoffii fi mirkaneessaa fi raawwii waliigaltee Piriitooriyaa ta'uun kan muudaman Meejar Jeneraal Saamaad Alaadee waliin waajjira isaaniitti marii taasisaniin ta'uu paartichi beeksise. Dabratsiyoon marii kanarratti akkaataa waliigaltee Piriitooriyaatiin hidhattoonni raayyaa ittisa biyyaatiin ala jiran hagammaatti daangaa Tigraay gadhiisanii akka hin baane lammiileen buqqaanii fi baqatan gara qe'ee isaaniitti deebi'uu akka hin dandeenye akkasumas lafti Tigraay to'annoo weerartootaa jala akka jiru dubbachuu isaaniis eerameera. Dura taa'aan Abut Dabratsiyoon Gabramikaa'el hagammaatti mariin siyaasaa akka hin jalqabne mallatteessaa waliigaltichaa kan ta'e Abut seera qabeessummaan isaa haqamee tures akka isaaf hin deebinee fi haalonni kunis furamuu akka qaban gaafataniiru. Meejar Jeneraal Saamaad Alaadeen kanaan dura hoogganaa ergamaa gamtichaa kan turan Meejar Jeneraal Isteefan Raadiinaa bakka bu'uun kan muudaman ta'uunis eerameera. Koree ergama kabachiisa hordoffii mirkaneessaa fi raawwii waliigaltee Piriitooriyaa gamtichaa dhugaa lafarra jiru ifatti adda baasuun gabaasasaa akka dhiyeessu Dabratsiyoon gaafachuun isaas beekame. Dabratsiyoon Gabramikaa'el marii kanarratti uummanni keenya weerartoota jala jirus ta'ee buqqaatonni dhiyeenya kana wabii gahaa malee gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an godhaman rakkoo guddaa keessa jiru jechuu isaanii odeeffannoo waajjira isaaniirraa ba'es ni mul'isa. Gamtaa Afrikaatti hoogganaa koree ergamaa kabachiisaa hordoffii fi mirkaneessaa fi raawwii waliigaltee Piriitooriyaa ta'uun kan muudaman Meejar Jeneraal Saamaad Alaadee gama isaaniin haala lafarra jiru hordofuun gabaasa isaanii akka dhiyeessanii fi Abut waliin ta'uun akka hojjetanis ibsaniiru. TPLF walgahii koree giddu galeessaa guyyoota 5 gaggeessaa ture xumuruu hordofee ibsa eebila 12 bara 2025 baaseen mootummaan Itoophiyaa waliigaltee Piriitooriyaa cabsaa jira. Uummata Tigraayis dhiibaa jira jechuudhaan himachuun isaa ni yaadatama. Koreen giddu galeessaa paartichaas haalli kun fooyya'uu akka qabu ni amana kan jedhe ibsichi waliigaltee Piriitooriyaa kabajamee qaamonni waliigalticha mallatteessan lamaan marii siyaasaa fi waliigalteedhaan waliin hojjechuu akka qabanis hubachiiseera. Kana malees mootummaa federaalaa labsii dambii fi qajeelfama uummata Tigraay irratti raawwatamu baasaa jira. Haalli mootummaan federaalaa qobaatti murteessu bal'inaan mul'achaa jira jechuudhaanis mootummaa federaalaatiin qeeqeera. Oduu keenya xumuraatiin barattoonni yuunivarsiitii Itoophiyaa dorgommii Huawei Global Tech for Good Chaayinaatti dorgomame tokkoffaa ba'uun injifatanii
Gareen Itoophiyaa barattoota ja'an bakka bu'ame kun barattoota kana Yuunivarsiitii Finfinnee, Harammayyaa, Jimmaa, Walqixxee fi Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Finfinnee irraa akka hirmaatan eerame. Barattoonni kunneen dorgomtoota Morokoo, Afrikaa Kibbaa, Arjentiinaa, Ayirlaand, Malaawii, Vietnaam, Imiroota Arabaa Gamtoomanii fi biyyoota addunyaa biroo irraa walitti dhufan gareewwan 12 waliin dorgomuun injifannoodhaan galanii. Barattoonni kunneen piroojeektii isaanii Irliifeet jedhamu kan dhukkuba beeladootaa dursanii adda baasuuf qophaa'ee fi hubannoo namtolcheetiin hojjetameen dorgomuu isaaniin xiyyeeffannoo hawwatanii. Egaa daawwattoota keenya oduu gabaabaan sa'aatii kanaaf isiniif qindeesse kana gammaatti hordoftanidha. Sa'aatii muraasa booda oduu biraan nagaa walitti deebinutti nagannaa turan.